Waa'ee koronaa vaayirasii maal beekna? Koronaa vaayirasii wayita namni vaayirasichaan qabame tokko haxxiffatu yookiin qufa'utti qilleensi faalame yoo gara keessa keenyatti gale darba. Akkasumas bakka gororri sun bu'e tuqnee isa booda harka keenya faalameen ija, funyaan yookiin afaan yoo tuqne akka darbu beekna. Sababii kanaaf kan ogeessonni akka dafnee harka keenya dhiqannuu fi bakka danda'amutti namoota irraa meetira 2 akka fagaannu kan gorsaniif. Garuu kun hojjechuu didee koronaa vaayirasiin yoo qabamne hoo? Viidiyoo kanaan yoo COVID-19 qabamtan qaama keessan irratti maaltu akka ta'u isinitti himuuf jedha. Vaayirasichi kan qaama hargansuu miidhudha. Jalqaba qoonqoo faaluun eegala. Vaayirasichi wal horuuf sirna seelii keenyatti fayyadama. Kana kan raawwatus meembireenota gororaa, funyaanii fi qoonqoo keenya keessatti argaman qabaachuuni. Erga galee booda meembireenota seelii keenyaa keessa seenuuf pirootiinii qaama keenyatti fayyadama. Amma seelii keessatti erga galee booda vaayirasichi baay'ee ta'ee wal hora. Yeroo gabaabaa keessattis 10,000 hamma 100,000tti baay'ata. Erga qophaa'anii booda immoo seelii dura qabaatan dhiisuun seeliiwwan naannicha jiran miidhuu eegala. Yeroo sanitti qaamni keenya vaayirasicha akka galee bara. Achiis ofirraa ittisuu yoo eegalu gubaan qaamaa eegala. Yeroo sanis miirri gaarii hin taanee fi qoonqoo keessatti dhukkubbiin eegala. Achiis ujummoon hargansuu kan qilleensi ittiin gara sombatti galu ni ta'a. Kunis waan qaama dallansiisuuf qufa'uu eegala. Wayita kanas qaamni keenya vaayirasicha ofirraa ittisuuf waan yaaluuf ho'i qaama garmalee dabala. Sadarkaa kanatti dhukkubbiin nutti dhagahamuun fedhii nyaataas dhabna. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti namoota vaayirasichaan qabaman keessaa harka 80 kan ta'an dhukkubbii xixiqqaa kan akka gubaa, qufaa fi daranyoo sombaa kan dhibbeentaa 14 ta'an ammoo dhukkubbii cimaa kan akka harganuuf rakkatuu fi dhibbeentaa 6 kan ta'an ammoo dhukkubbii garmalee cimaa kan akka sombii hojii dhaabuu, qaamni summaa'uu fi du'aaf akka saaxilaman yaadachuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een osoo wal'aansi hin barbaachisiin COVID-19 irraa fayyu. Boqachuu, dhangala'aa hedduu fi qoricha dhukkuba mataa paaraastamool fayyadamuun qofa ni fayyu. Haa ta'u malee vaayirasichi ujummoo hargansuurraa gara sombaatti yoo ce'u qaamni waan dallanuuf haalli baay'ee cimaa ta'a. Isa kana kan daranyoo sombaa yookiin nimooniyaa jennu. Rakkinni infekshinii qofa miti haala qaamni keenya ittiin ofirraa ittisu malee. Infekshiniin akka seelii keenya guutummaan hin weerarre ittisuuf qaamni keenya keemikaala hedduu oomisha. Yoo daranyoo sombaa ta'e somba keenya jalatti qabduun qilleensaa xiqqoo alveolae jedhamu akka ukkaamamu taasisa. Caasaawwan qaama keenyaa xixiqqoon kunneenis qilleensaan guutamu. Kanaanis jijjiirraan gaazii keessatti gaggeeffamu oksijiiniin dhiiga keenyaa dhaqqabu haala kaarboon daayoksaaydiin baafnudha. Kanaafuu qaamni oksijiinii gahaa dhaba. Rakkinni harganuu dadhabuu ni uumama. Onneenis oksijiinii gahaa karaa dhiigaatiin hin argattu taanaan hojjechuu hin danda'u. Qaamni oksijiinii gahaa hin argatu taanaan dhukkubsataan hospitaala galuun meeshaa harganuuf gargaaru yookiin veentileetarii fayyadamuu qaba. Ogeessi BBCtti dubbate tokkos deebii dhukkubichaa waraana waliin wal madaalchisa. Akka waan garee loltoota lamaa wal waraananiiti. Haa ta'u malee yeroo tokkos boombiin diinarraa osoo hin taane uummata nagaa yookiin hospitaala yookiin immoo godaan baarraa bu'a. Jecha biraatiin deebiin sirna dandamannaa qaamaa baay'ee cimaa ta'e tishuu bakka vaayirasicha qubate san miidhuu danda'a. Sababii deebiin garmalee cimaa ta'uuf qaamni akka kalee fi tiruu miidhuu danda'a. Qaamni hedduun miidhamuun isaa immoo gara du'aatti geessuu danda'a jechuudha.